Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii? Barattoota, yeroo darbee kutaa tokkoffaa fi kutaa lammaffaa keessatti barnoota ji'oogiraafiidhaaf gaaffii qormaataa bara 2016 buukileet koodiin isaa 247 ta'e keessatti gaaffilee 37 waliin hojjechuu keenya ni yaadatama. Barattoota, har'as ji'oo lesson 17 tiiviin gaaffii 38ffaa irraa jalqabee gaaffiiwwan jiran kutaa sadaffaa keessatti isiniif qabatee dhiyaateera. Barattootni ji'oo lesson 17 tiiviidhaaf maatii hin ta'iin miseensa ta'uuf sabiskiraayib gootanii barnoota ji'oogiraafii fi aptitiiwudii gadhiifamuu akka qayyabattaniif gamanumaan isin affeerra. Barattoonni miseensa ji'oo lesson 17 tiiviii taatanii nu waliin imalaa jirtan sheer, laayik, komanti gochuun qooda isinirraa eegamu akka bahattan isin yaadachiisa. Gaaffii 38ffaan which subsection of the quantitative research approaches are used to test a given geographical theories? Quantitative research approach ta'ee geographical theory test gochuudhaaf kan fayyadu isa kamiidha? A. Correlational analysis. B. Case study. C. Action research. D. Ethnographic research. Barattoota, deebiin keessan maal akka ta'u waraqaa xiqqaa irratti qabachaa akka na waliin deemtaniif isin yaadachiisa. Gaaffii 39ffaa. What is the method of extracting metallic minerals from soil is called? Tooftaan itti albuuda sibiilaa lafa qotuutiin baasnu maal jedhama? A. Surface mining. B. Strip mining. C. Placer mining. D. Quarrying. Deebii keessan qabachuu hin dagatiinaa. Gaaffii 40ffaa. What is the major cause of Africa being unable to exploit its potential resources? Afrikaan qabeenya uumamaa ishee sirriitti akka ittiin fayyadamneedhaaf sababa kan ta'u kamii? A. Political instability. B. Unfavorable climate. C. Inadequate revenue from resources. D. Inappropriate allocation of resources. Kun tamsaasa ji'oo lesson 17 tiiviiti. Ji'oo lesson 17 tiiviin milkoomina egeree dhalootaadhaaf ciichee kan hojjetu. Share, like, subscribe gochuu hin dagatiin. Mee gaaffiiwwan amma ammaatti gaafatamtaniif deebiin keessan maal akka ta'u erga qofatti qabattanii ibsa kanaa gadiitti aanu isiniif kennee deebii waliin hojjenna. To test a given geographical theory using a quantitative research approach, typically we use a deductive research methods. Deductive research methods kan jennu statistical analysis, regressional model, regressional analysis, factor analysis fi spatial statistics fayyadamna jechuudha. Keessattuu hypothesis geography, theory geography keessatti kenname test gochuudhaaf. Inni biraan spatial analysis fayyadamna. Spatial analysis dha kan nuyi jennu kanneen akka geographical information system, correlation, walitti dhufeenya yaad hirkattoo fi yaad of danda'u dependent fi independent factory keenya gidduu kanneen jiran walitti dhufeenya isaanii ittiin test kan goonu. Regressional models, geographical theories by using a geographical hypothesis statatti fayyadamuudhaan regressional model analysis hojjechuun danda'ama. Akkasumas SPSS kan jedhamu fayyadamuudhaan regressional analysis hojjechuun danda'ama. Inni biraan statistical research yookiin survey research fayyadamuudhaan hojjechuun hin danda'ama. Deebii keenya kan ta'u aadhaa jechuudha. Qualitative research approach geography keessatti theory kenname test gochuudhaaf kan gargaaran immoo case study, action research fi ethnography ta'u jechuudha. Gaaffii 39ffaa. The method of extracting minerals, especially metallic minerals from soil is called surface mining. What is surface mining? Surface mining involves the removal of soils and the rocks that covers the minerals which are deposited under the soil, under the rocks, and also allowing access to the metallic minerals. The answer is surface mining A. Question number 40. The major cause of Africa being unable to fully exploit the potential resources is often attributed to the political instabilities. Gaaga'amni siyaasaa fi tasgabbii dhabuun siyaasaa biyyi Afrikaa jedhamtu qabeenya uumamaa qabdu karaa sirrii fi kallattiidhaan potentially humna qabduun dinagdee qabduun beekumsa qabduun akka isheen hin fayyadamne kan ishee gaaga'e siyaasaa. Wanni akkasii kun ammoo maaliif sababa ta'uu danda'a? Corruption, malaammaltummaa, poor governance, bulchiinsi gaariin akka hin jiraanne taasisuu danda'a. Barattoota, deebii keessanii jettanii qabataniitu yoo ta'e deebiin keessan sirriidha. Gaaffii 41ffaa.
Which continent is included in the Russian plate? Ardiin Raashaa pileetii jalatti hammatamu isa kami? A. Part of South America. B. Part of Asia. C. Australia. D. South America. Barattoota deebii keessan akkuma duraa waraqaa irratti akka qabattan isin yaadachiisa. Gaaffii 42ffaa. Question number 42. Which landmass is formed through the convergence of two oceanic plates? A. The San Andreas Fault. B. The East African Rift Valley. C. The Himalayas Mountain. D. The Mariana Volcanic Features. Gaaffii 43ffaa. What is the principal agent for the chemical weathering of rocks? A. Cold temperature. B. Thermal expansion. C. Rainwater. D. Glaciers. Daddafaa deebii keessan adda baafadhaa. Question number 42. Which one of the following country is found in the Ring of Fire Zone? A. Peru. B. United Kingdom. C. Brazil. D. Norway. Question number 45. Which statement shows the trend of world climate change? Haala jijjiirama qilleensa addunyaa kan agarsiisu isa kami? A. The global climate fluctuates at the same rate. B. The average global temperature has increased over the past century. C. Precipitation has increased all over the globe since the 1980s. D. Temperature has declined in temperate regions since the 1970s. Barattoota deebii keessan adda baastanii qabattaniittu baay'ee gaariidha. The continent included in the Russian plate is Asia. The Russian plate covers most of Europe and Asia. The answer is B. Parts of Asia. Question number 42. The landmass formed through the convergence of two oceanic plates is the Mariana Volcanic Feature. The answer is D. The Mariana Volcanic Feature, including the Mariana Trench, which is formed by the convergence of the Pacific Plate and also the small Mariana Plates. Question number 43. The principal agents for the chemical weathering of rocks are 1. Water, oxygen, carbon dioxide, organic acids, and also acidic rain or rainwaters. The correct answer is C. Rainwater is a principal agent for the chemical weathering of rocks. Question number 44. Countries found in the Ring of Fire Zone includes Japan, Indonesia, Philippines, New Zealand, Chile, Peru, Mexico, United States, Alaska. The western coast of the continental United States are included in the Ring of Fire Zone of the region. The answer for question number 44 is A. Question number 45. Which statement shows the trend of world climate change? It says the average global temperature has increased over the past centuries. The correct answer is B.